السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا هلقلتهم والحمد لله أستاذا مجموعة استقامة في مجموعة ذل الوحدة مجموعة تنيا هلقلتهم تو وري زيارة بريدو سنغا أمريكانيا دبتا قمتان تنيا هدو قلتهم سنجنا وري إداخينيا بو تنيا فيس قمدن هدو قلتهم وري شيخينيا شيخ بابا شيخ أحمد توفيق مقالا وداي قدو بابا ساني زيارة رفتن اللين هدونو بغلطوما والمان جرا والمان زيارة رفني هدونو بغلطوما سنجنا غرا أمير خينيات سندورسن أميران نما غلطوم فتوب بيخا نما دعاي قروفيس إساب بيخا غرا أميرا تيفي غيساني جرا سنف أبا سويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee rabbiin arraan nu ga'uudhaaf haa galatoomuu. Ergasii ustaaza keenya qaaliif gaarii akkaan jaalannu jabaa keenya ustaazi biroollee guyyaa kana duraan nu keessatti argama jenneellee hin yaanne alhamdulillah rabbii nu keessatti argamsiise bakka dhiyeenya kana keessa turanii akka keessa turanirra baaseeti nu waliin argamsiise irra deebuudhaan alhamdulillah rabbil aalamiin. Warri arkaa jirtan kun ustaazan gamtaa istiqaamaa akkasuma مجموعة ذل الوحدة داتي بابا خينيا أبا مجلس الريان شيخ خينيا شيخ أحمد توفيق في زيارة أجائبة تاسفني وجين أولي دامسا دنيا قفامي آخرت اللي نما فيدو أمان تنا شيخ برا قباني مجلسة أولسيني تخن سغنتا خانا قد آجيرو kanaaf warri sagantaa tana ispoonsara taatan hundumti keessanuu galataa isiniin mala shukran galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna asumaanuu baabaan keenya sheekanilleen salaamtaa itti geessaa nuun jaani salaamtaa sheekaa asumaanuu nurraa qeebalaadhaa isiniin jenna asumaan gaggeessaa sagantaa keenyaa ustaad Faroomsaa Muhammad ittiin dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. خبجمتوتا فودا أستاذ خنيا أستاذ بروتي في أكسما أستاذ كنيا خنم مجموعة ذل الوحدة أكسما ذل الاستقامة خيستو جولن تنيا جول هاجا أران تنجرا وان كان ملكي سوتتا في بريدا غودي هكا جايبا كنو الشيخ خنيا برا غويا بريدا تهي غويا بريدا ولا شينا خنيا هاغلتو منغنا لي عمرينو هادي ريسو akkasuma amira khanya amira majlisa khawaan kana nu wajjin tumure sarangenya alhamdulillah nu galatoomeenna isaanille ustaazan keenya warri amaana ijoollee teessanii hunda baabaa keessan biraan geessan galatooma ulfaadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hedduu si jaalanna hedduu si kabajna nuuf jiraadha hedduu takka nuuf galatooma baabaa keenyarraa dhaamsa abbaan ilma fiitii ciisa dhabee namaaf yaadu nuuf yaade dhaamsa bareedaa nuuf duniyaa fi akhiratti nama fayyadu nuuf dhaame hedduu nuuf galatoomi baabaa keenya urmii nuuf dheeradhaa jettaniin akkasuma baabaa keenya urmii hedduu nuuf dheeradhu Sheekh Ahmad Tawfiq Awwadai Allahu Akbar jazakumullahu هندسي أبدتا يا ربي نوتي سي خالا